fi barsiisonninis waliinuu galatoomaadhaa yeroo teessan kafaltanii zabana hiriyaan teessan waan sadarkaa isaaniitii gadiitiin shaakalamte isin waan akka gara qabuun shaakalamuudhaaf namni guddaan namni jajjabaan namni cimaan eenyu yoo janarra barsiisaa akkana dalaguu fi barattoota akka keessan kana dalagu jazaa gaarii rabbi isinii haa kafalu. Haasawarraa kanneen dubbatuu barbaadu amma fuulduraaf kara soomana ayyaanaa kayfa nastaqbilu ramadaan akkamitti qeeballaa kunis kaayoo takka shaakala zabana yeroo teenyaa akkamitti bira kunnaa kunis takka hundattuu soomana kana duratti barbaachisaa ijtihaada waan jedhan jajjabeenya hamilee gootanii soomana keessa akka rabbi kadhattanii qeebalamtan tahuudhaaf ta'isaaf jecha rabbi nuu haa godhu jechaadha. Darajaan silaa gaa quraana qara'uu qaraayisuu ilmi baratuu barsiisuudha beekamaadha. Kana akkanuma naa beekaati intalti teenya ilmi keenya obboleessi keenya warreen baratan warreen barsiiftan kabajamoodha isin na biratti akka kiyyatti. Wallahi jazaa gaarii rabbi isinii haa kafalu. Rabbi qooda kana isinii qoode yeruma dalagatuutu nama godha. Yeroo dalagatuu dhabuutu nama gaggodha. Wal asr innal insaana lafii khusr akkana jechuudhaatu aayata kana keessa jira. Zamanaan kahadhe yoo jee zamanaan kahatuu keessa fiihi alfalaahu wal khasaara milkiidhaa fi hongoo keessa jira. Yeruma dalaguu fi yeruma dalaguu dhabuutu khasaaraa fi hongoo qaba jechuu akkasigaa kana rabbiin isinii qooduun faaruudha galata rabbiitii kun beekamaadha. Soomana akkamitti qeeballaa hogguu jenne akka soomana keessa linakuuna minal maqbuuliin warra qeebalamerraa akka taanuuf dura at-tawbatu ilallah gara rabbii tawbaa deebi'u. Nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallama kaana yastaghfiru rabbahu wa yatuubu ilayhi fil yawmi 70 marra. Hadiisni tokko 100 nabiin keenya guyyaa tokko keessatti taraa 70 ka araarama rabbii isarra barbaadu ta'e kara tawbaa gara rabbii isaa ka deebi'u ta'e tawbaa deebi'uu fi araarama kadhatuun dalagaa nama guddaati jenneetuma qabannamma maalirraa tawbannan jennu warra tawbaturraa ta'uun kee nama guddaadhaati. Nama miizaana qabu nama qaaliidha. Ijoollee teenyaan akkanaan ja'a. Shamarran keenyaan akkanaan ja'a. Kunoo hottaadhaa kara dalagaa nama guddaa tawbaadha inni. Haqa rabbii keessatti nadaama as dura oduu akka rabbiin hin feene tahuu baadhee fuulduraaf inuma hanga rabbina jiraachisetti hin ta'uu murannoo amma harkarraa dachaafatu. Sadeen kanaan shartii tawbaa jeniin. Ibnul Qayyim rahimahullahu kiyyu namni tawbaa kana guute kaman wulida wilaadatan jadiida oo kama qaala rahimahullah akka nama dhaloota intala teenya hiree gaarii akka rabbii isii qoodu hiree rabbiin jaalatu obboleessa keenya dalagaa gaarii akka rabbii isaa qoodu beekumsa gaarii akka rabbii isaa qoodu jiruu gaarii akka rabbii isaa qoodu wuhuma harkatuu feetan diina wa duniyaa biyya lamaanitti waan harkatuu feetan anis isinirraa tokko uuma rabbiiti anis rabbiin na milkeessuudhaan fedha. Ijoollee teenya waliinuu taane muslimtoonni hundinuu taane milkuma teenya yoo rabbi nuun fedhe milkaahuudhaaf humaa sin laffaasisu murannoo fi hamileen tun sin waraabamuu malee. Akka Ibnul Qayyim juu daqiiqaa takka waan hin geenyetti umrii tee guututti jijjiiruu dandeessa hajuu kana hamilee qofaaf fedhama. Hamileen tun eessaa sii dhufti. Aboo jiruu tana diinii duniyaa waan hin barbaadu keessatti cinqiin mataa na naanneessite furmaata rabbii kiyya ka nyaateen dhuyne qaba assamat duree san haajamne katti haajaman irraan dhabne jechuu. Tafsiira samat tokko keessatti immoo ka nyaachisuu malee nyaanne jechuu. Tafsiira kaan keessatti dureessa durummaa isaa keessatti hongagee jechuu.
تفسير ابن كثير أضواء البيان جرخنا لماني كبا ربي كناتين عبد الله جتي حمله دان كأو كفاسر رابر بادما خلاص تشوف ما خنا وني بنو توبة دا توبان كن زمني سدي خلي الرافي برو أكنوا جتي في الراغوتا خجوهن أرسان الناس خفل جيسو حمله ربي حمله غارين واخنو خراسينا أكثم ملكوينا ور خرا خنا سينه ملكاي ربي نواغدو كن قدرا التوبة إلى الله تاكا قبتي تاكا كسنا قبدا قبتي نتيانتو لنفوز في رمضان رمضان خنا خيس أكمل كوينوف إلمان كبجادا جولتين يفتنا ندقيسني صومنا خنا خيس أكمل كوينوف إيغا توبة كل ليسني بودا إبادة آديفتو قرآن قرأو في صلاة قلب برجرو مقبولة خشوعا إبادة الدميسون كن أكا قلب خير سياج جمتو رب مخناو قمتشو وجي بحسن ظن ويقين يقينا في حسن الظن وجي ربي أبدتو يو إبادة جلاقبات دنديسا قم خانت إفكينكو ملي سين رفت يو إبادة جلاقبات قرآن قرأو توبة صلاة خيري دلقو يو جلاقبات زني كل دا ربي أبدتو دنديسا إغاثة اللهفان كتاب جوكبا ابن القيم كتبه أسرت وقود يبتو إدانو أكزني تيتين سيخن ننجن نري حديث خان التماس رواه البخاري يقايسا أكزني تيتين سيخن نجوسا زني تيواني تلتو إبادة دا أسينيس جلنا هيداغا إلمان برخادا ربي سناقود